obboleewwan kiyya obboleessa keenya caalaa wajjin waan haasofne ni beektanii argaa jirtanillee waan anaaf inni irratti walii galle keessaa tokkoffaan Waaqayyo tokko qofa jedhee Iyesuus ergamaadha jedhee Iyesuus eenyuuf ergame jedhee gaafadhee jennaan addunyaadhaaf ergame naan jedhe ragaa naaf dhiyennaan ragaa naa dhiyeessuu hin dandeenye gamas deemee ofuma isaatii ragaa dhabee ergasii dhiise aniyyoo Iyesuus Israa'eliif ergamu ragaadhaan mirkaneessee fitiniin jira ani ka ergameef warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badan duwwaafi jedha. Keeyyata kana wajji atis akka walii galtu ni amana. Kanaafuu bara san keessatti Iyesuus karaa gama rabbiitti ittiin gaan ta'u anis dhibbaan dhibbatti dubbii kana ni amana. Asitti naasirreessitaa warra badaniif ergame jedhama. Warra karaarraa badaniif. Gurgurtee jirta jechuudha. Sirreessaa deemna. Waan macaafni jedhu sirreessaa deemna. Warra karaarraa badaniif ergame jedha. Maal jechuudha kana jechuun warra karaarraa badan jechuudha. Warra karaarraa badan. Warri kararraa bade warra rabbi dhiisee waan biraa gabbaruu warri kararraa bade warra Uzeyr ilma rabbiiti jedhee warri kararraa bade warra Yesuus ilma rabbiiti jedhee warri kararraa bade warra ilma namaa waaqa taasifatee gabbaree warri kararraa bade. Ragaan sii kenna. Yesuus kan ergameef warra karaarraa badan. Akkasii kan warri kararraa bade warra rabbiin hin beekne. Dhaggeeffadhu kaa. Waaqayyo abbaan samii gaditti macaafa hin beektamiti macaafa nafaan haasa'uu dandeesse. Maaliif siin ta'u dubbii dhugaadha. Akkana kan caalaa maal taate qofa. Kan siin ta'u taanaan maal sii ta'a? Ashaggedaa'u sii ta'a? Naa taate sochoose. Kanaafiyyuu warra karaarraa badan jechuun ilmaan namaa bara addaamii kaasee karaarraa badee ture. Ilmi Waaqayyoo garuu karaansa akka namni jireenyatti deebi'uuf ergame. Si galee karaa addaamiin dhalli namaa jannata keessaa bahee akka ture quraanni siin dubbata si galee karaa Yesuusiin garuu namni jannata argachuu akka danda'u hin dubbata. Karaarraa kan badan jechuun warra isatti hin amanne warra daandiirra hin jirre garba du'aa warra ta'aniifiti ergame daandiitti deebisuudhaaf. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka dubbatu ani karaadha, dhugaadha, jireenya akka jedhee dubbata olma koo Yohaannis 15 itti fufi mudde taxumuraa sanillee parsantii 90 geettee 10 irraan bistaami tokko malee ani gaas hayyee amma waan takka si gaafadha Iyesuus gaafa dubbatu ilmaan Aadamitti dubbate moo Israa'el qofatti dubbate? Maal jette? Iyesuus gaafa dubbatu Israa'eloota dubbate moo Aadamitti dubbate? Qoy gaasiin hima Yesuus la akka jaarraa yoo macaafa normaal nafaan haasofta ta'e hundumtuu seera ofiisaa qaba adeemsa ofiisaa qaba. Nuyi dhaloota Yesuus erga du'ee dhaloota kakuu haaraa jedhamnee waamanna. Erga Yesuus du'aa ka'e booda dhaloota haaraa jedhamnee waamamna. Maaliif dura Addaam erga cubbuu hojjete ilmaan namaatti du'atu murtaa'ee ture. Yesuus garuu erga du'aa ka'e booda isa wajjin jireenya argachuu akka dandeenyu macaafni illee dubbata. Caala karaa dheeraan alaa deemte beektaa? Karaa dheeraa miilatu gabaabsaa, dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhe. Karaa dheeraa miilatu gabaabsaa akkuma jedhan sani dubbii wal dhabeellee macaafatu araarsaa, quraanatu araarsaa kottu. Amma kasiin jedhu Iyesuus ergamaa ta'uu irra walii galle, lammaffaa immoo Israa'eliif ergamuu isaatti walii galle, sadaffaa irratti warra badan. Yesuus hundumaaf ergame bookola. Yesuus fayyisaa biyya lafaa akka ati maaliif deemta beektaa? Yesuus Israa'el duwwaadhaaf ergame kan jedhu. Israa'el jechuun ikkoo isaaf deemaa jirta. Yesuus hundumaaf ergame. Dabareen kiyya. Amma wal dhaga'uu qabna kan. Atis akka nama kitaaba hubatetti, anis akka nama kitaaba dubbisetti, ishee galee akka nama oduu durii himutti miti beeki. Akka nama baratetti, akka nama kitaaba harkaa qabutti haasofta. Iyesuus ilma namaa hundaaf ergame jette. Asitti Iyesuus ka ergameen ani warra Israa'el hoolota mana Israa'el keessaa badde duwwaa fedhe sanu. Eessatti jedhe warra badan isaatiin Iyesuustu jechuu jira.
Atama qabxii baay'ee haasofte. Waa'ee du'aa, waa'ee du'aa ka'u, ani waa'ee du'aa ka'u, waa'ee du'aa sin gaafanne ture. Garuu ati ofii keetii itti seente jechuudha. Waa'ee du'aa ka'ee akkas ta'e isan dhiisi. Ani isa sin gaafanne. Waa'ee sanittis haasofte hin jiru. Akkamitti akka du'een himta? Eenyu akka isa ajjeese illee himta? Nama gaafa inni qabrii keessaa ka'u illee argina naa himta. Sun rakkoon hin jiru. Nama isa fannise illee naa himta. Akka itti fannifamellee, bakka itti fannifamellee, sa'aatii itti fannifamellee, guyyaa itti fannifamellee. Kana hundaayyuu akka itti fannoo irraa nama buusisan naa himta. Rakkoon hin jiru. Akkasii jechuutti jiru. Iyyasuus ka ergameef Israa'el qofaaf. Jalqabaa jecha ergamaa jedhurra waliigallee Iyyasuus ergamaadha. Siigalee Iyyasuus ergamaa ergate ergamaa ta'uu isaa irratti waliigallee jirra. Macaafa wajjillee anaafsillee irra waliigallee muramte tanaan. Garuu Iyyasuus ergamaa ta'e eenyuuf ergameera? Ati addunyaadhaaf ergame yoo jette ragaa Iyyasuus Kiristoos. Ani Iyyasuus Kiristoos kan ergameef addunyaa hundaaf kenni jedhee dubbate naafidha. Garuu an Iyyasuus Israa'el qofaaf ergame kan jedhu ragaa lafa siikaa. Jaalattus jibbitus kitaaba keeyyata kitaaba kana amanuu qabda. Yoo mormite ammoo ati xiqqaataa namaa jedhamtee waamamta. Mootummaa waaqaa seenuu hin dandeessu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17-19 jalatti dubbatame jechuudha. Iyyasuus ani seera nabiyyoota yookaan raajota dabaranii faalleessuuf hin dhufne. Sanumaan raawwachuudhaaf dhufe jedhe. Seera Muusaa fa'aa faalleessuuf akka hin dhufne Iyyasuus himee jira. Sanumaan hojjechuu dhufe jedhee miti. Kanaafuu Iyyasuus ani ka ergameef warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badan duwwaafi jedhe. Duwwaa jechuun qofa jechuudha. Kanaafuu unlimited. Kan asitti daangessee jira. Ati immoo bakka inni itti ayyuusu gaaffii lama qaba kana keessatti. Ani daangessine macaafa daangesse. Yoo xaayir galatoo daangesse jette. Gaaffii si gaafadheef deebii naan kennine. Gaaffii si gaafadheef deebii gahaa hin argan. Kanarra walii gallee gaaffii na gaafata. Yesuus jenne waa'ee hoolotaa na gaafattee turte. Hoolota eenyuuf ergame Israa'el duwwaadhaaf ergame kan jedhu. Dubbattee turte warra karaarraa badaniif ergame jettee turte eenyu karaarraa kan bade Yesuusitti kan namannetu karaarraa bade jechuu isaati beek bakka Yesuusitti kan hin arge hin amaniin daandii irra hin jiru jechuu isaa hiikasii kennuu hin danda'a beek. Maa hiikama caala sitti waliin gallu caala sitti wal dhabaa irraa dhaabsi gurbaa bareedaa kana wajjin macaafni qulqulluun kan hiikamu akka nutti fakkaatetti miti yala tahaara. Naragai macamni qulqulluun akka nutti fakkaate otoo hin taane adeemsa ofiisaa hiika ofiisaa qabala. Maal barbaachisame? Fakkeenyaaf waraana keessa iddoo tokko duwwaa shat godhee fudhadhee yoo lakkii kanarratti akkasi morma koccee taa'u yoo hin jedhe ta'uun qabu siigalee hiika qaba jechi mata duree qaba hiika qaba. Ishii caala ati baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaan ati amma isteeppii sadi fixxee jirta. Ati amma isteeppii sadi fixxee amma booda ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah malee uumu sinam wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah jettee amantee jirta ammaati. Kanaafuu baga gammaddee siin jira jalqaba irratti. Hin jenne. Dhaggeeffadhu akka itti jette sitti maa dhaggeeffadhu caala. Caalii argamu siin jedhe ragaa baatee jirta laal. Waaqayyo tokko qofaa jette. Waaqayyo abbaattu jira jette Iyyasuus ergama jette. Ani maal jedhee kanaafuu ati ashhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah jettee xumurtee jirtaa siin jedhe. Rabbi tokko jette Iyyasuus ergama jette fixxee bar bakka kana fixxee afaachuka bakka inni itti ergame kana qofarra walii galla naafsi. Eenyuuf ergameen naan Israa'el qofaaf ergamee jette. Ati koo waa'ee maaramiin akkan itti dhalate otoo natti himtu si galee otoo waa'ee Yesuus natti himtu ila waan nu gaarratti ifatta waan nu gaarratti si hojii walii galuu hin danda'a. Waan dhugaa hin taane irratti si hojiin walii galuu hin danda'u si galee. Ati gaaffii deebii lamaan sanaan kennine la. Ati sila naa kaaftee si tokko Maatiyos keessa Yesuus kan warra karaarraa badaniif hin ergame jedhee jettetti. Jettee moo hin jenne macaafarraan jedhe dhibbatti kitaabatti jedhee bartaa galatoon hin jenne caala. Maatiyos wangeelitti Maatiyos abbaa Maatiyositu ka barreessetu maal jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa Maatiyos 15:24 irratti Iyyasuus kan ergameef warra akka hoolota mana Israa'el irraa badan duwwaaf ergame jedhe. Duwwaaf jechuun only the children of Israel jechuun ilmaan Israa'el qofaaf jechuu jira Iyyasuus. Ani kasi gaafadhe asirratti kun kana Iyyasuus dubbate xaahir galatoon dubbanne garuu dubbiin kun akkanatti ni hiikkatu naan jette ati. Iyyasuus kun asitti Israa'el jedhee maqaa dhahe. Israa'el jechuun eenyu akka ta'e illee ni beekta. Ilmaan Yaaqoob 12 warri Israa'el jedhamu. Kanaafuu Iyyasuus Israa'el keessatti illee dhalate kunoo Israa'eliititti illee dubbachuu jira. Ani ka ergameef Israa'el qofaaf jechaa jira.
ati immoo bakka inni lakki ani Yesuusin Kiristoosin kuni ka ergameef addunyaa hundaa fi bakka inni jedhe naafiti. Waaqayyo abbaan ilma gola siin fida dhaggeeffadhu baay'een sii fida. Macaafa Luqaas dubbisaan ture jedhe. Tigalee macaafa Maatewos akka dubbisaa turte. Macaafa Luqaas akka dubbisaa turte natti maa turte. Yesuusii akka nama hundumaaf ergame fayyisaan nama hundumaa akka ta'e gaafa ergamaan rabbiyyuu ragaa ba'ee Luqaas keessatti akkuma isumatti dura kaaftee si deebisa la iddoo biraa macaafa dubbisuu barbaachisu. Bakkuma san naa himi jal'isi ragama. Inni si keessaa dhalatu weedheen la. Maal irraa dhalate fedhaa foon amma sila dhaggeeffatte namarraa dhalatee akkas ta'ee naam jechaa turte. Nama fedhii fooniitiin hin dhalanne. Alhamdulillah baga dhalate wallahi baga dhalate. Hafuuraan dhalate. Sigalee. Hafuuraan dhalatee jira. Dubbistee tamiti kutaa sana. Ragaa fidi amma ragaa fidi. Baga dhalate ragaa fidi. Bakka inni addunyaadhaaf erga fedi san fidi caalaa. Baga dhalate dhalatu isaa itti gammadu. Dhalachuu isaa wallahi itti gammade. Nin jaaladhalle hin kabajalle. Maaf jibbita nabiyyi jibbita. Mee dafi bakka inni addunyaadhaaf ergame Yesuus Kiristoosin kun addunyaadhaaf ergame bakka inni jedhu ragaa as baasinaa dafi. Sigalee Yesuus Kiristoos addunyaadhaaf akka inni ergame. Indaa'um addunyaarra iyyuu darbee jechuudha samii gadittu ergamaa gadittiyyuu sigalee kamiin gadittiyyuu kan ergameef qulfiin samii harka isaayyuu kan jiru macaafni qulqulluu hin dubbata. Mee dhaqiitti isa Luqaasitti deebina. Isa Luqaas boqonnaa. No, never hin ta'u. Gungumeen. Ani gungumeen ta'u maaliif jennaan simadha ummata kanatti. Ummata nama 1,100 kanatti simadha yookaan ragaa Yesuus an addunyaadhaaf ergame jedhu fidi siin jedhe an Israa'eliif ergame siin jedhe sarna harka didde addunyaadhaaf ergame bakka inni jedhe daddafiin as baas. Ragaa qofa barbaada. Okay, sila na gaafatteetta sigaleera Yesuus Kiristoos kan inni dhalate ilmaan hundumaatiif ila sigalee akka kanatti ergame Waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoos fayyisaa godhee akka inni biyya lafaatii fi ergame Luqaas boqonnaa 1 keessatti hin dubbataan siin jedhe. Baga dhalatee siin jedhe an dhaloota isaa si mormutti hin jiru caalaa ani bakka Yesuus Kiristoos an addunyaadhaaf ergame jedhu fidi siin jedhe baraan situ addunyaa hundaaf ergame naan jedhemi bakka Yesuus ani addunyaa hundaaf ergame jedhu as baasii nu garsiisii. Yaada duraanu addunyaa maraaf addunyaa hundumaaf kan inni ergame addunyaa maraaf ani Yesuus Kiristoosin kun ergameef addunyaa hundaaf jedhu fidi yoo isa as baaftee mootiyyuu ayyee ela dhaggeeffadhu gaa sila amma waan tokko jetteetta Yesuusii kan inni dhalatee jette dhalootuma isaarraa kaasne erga isa kana barbaadde jechuudha. Dhaloota isaa fakkeenyaaf an Oromiyaa dhaladhee Oromiyaa guutuuf dhaladhee yoo jedhe barrakkoon qabu garuu Oromoodha. Oromoo ta'uu isaa keeka. Ani kan Yesuus addunyaa hundaaf ergame jedhu qofa asinaa baasi ergamaa ta'u walii gallee ati amma baay'ee bareeda jirta barcaala wanti sirraa hafe rabbii tokkocha amante karama Yesuus ka dhugaa san qabachuu qofa si hafe waan ta'eef ati amma wanti ati gochuu qabdu bakka Yesuus an addunyaa hundaaf ergame jedhu san qofa baasii nu agarsiisii. Sa'aatiin nu jalaa kan dhuman nama sa'aatii hirribaati. Bakka Yesuus an addunyaa hundaaf ergame jedhu ragaa. Dhaggeeffadhu gasii himuufan jedha akka inni addunyaa maraa fi ergame. Maal takka asinaan baafne caaliyyoo? Oyyoo. Macaalaa osoo masaa guddusii harkaa qabdu moo? Ani masaa guddusii waggaa takkaa fi lama dubbisee jiru. Na dhagee akkoo dubbataa irraa achuma akkoo dubbataa irraa dhageessetta. Yesuus Kiristoosii ergamaa Waaqayyoo gaafa dhaqee Maaraamii dubbarraa dhalate. Luqaas boqonnaa 1:28 kaastee yoo dubbiste ergamaa Waaqayyoo gaafa dhaqee kaadhimaa yoo ishee filatoo isheen jirtu isheen hin ulfoofte inni si keessaa dhaba'u immoo jedheen ila dhaggeeffate inni si keessaa fayyisaa ta'a fayyisaa biyya lafaa akka ta'e. Wallahi caalaa dhageetta baga fayyisaa ta'e fayyisaa isaa si mormaan jiru ani baga dhalatee siin jedhe Maariyaam irraa dhalatee jechuun addunyaaf ergame jechuudha caalaa namni sitti kolfaa barate nama guddaadha maal taate caaliyyee. Dhaggeeffadhu ka maaliif kolfaa na dhagaita ndazii ayyaadallam ko amma waa'ee dhalachuu Yesuus natti lallabaa turte sii gale Yesuus akka inni itti dhalate nama ta'e akka inni itti dhalate natti lallabaa turte. Yesuus yoo kiyya addunyaa hundaaf ergame jennaan ragaa sinaa baasii siin jedhe. Maaliif hin ergamne?
Ani addunyaaf ergame Yesuus bakki ani Yesuus Kiristoos iyyoo addunyaadhaaf ergame jedhu asuma baasiin jedhe caala waldaa ture. Ila narageela እንደዚህ አይደለም ዱቢን ila akkas otoo hin taane Yesuus Kiristoos addunyaa maraaf akka inni ergame Luqaasuma tokko keessa lakkoofsa 28 irraa durbi irraa kan inni dhalate ergamaan erga itti himee booda hummaa Yesuus dhalachuun caala Yesuus dhalachuun addunyaadhaaf ergamu Yesuus dhalachuun addunyaadhaaf ergamu jechuudha. Yesuus Israa'eliif ergame ragaa siif hidhate addunyaadhaaf ergame naan jette bakki Yesuus akka ani ragaa itti si dhiyeesse sanitti ani Yesuus addunyaa hundaaf hidhee ragaa naa kennee si Yesuus ergamaa ta'uu isaatti nan amanaa jette. Time is over, please. Nadageeka ergamaa ta'uu isaatti nan amanaa jette. Qoyka ergamaa ta'uu isaatti nan amanaa jette Yesuus. Jetteetta moo hin jennu? Inkoo mee masaaf guddusii kana yeroo hedduu keessa ture bakka Yesuus Kiristoos addunyaadhaaf ergame ka jedhu hin jedhamu hin jiru gaafa. Sobduudha isheen galee abbi isheen jedhan kun sobduu gadi galoo hodaamiidha isheen faanaa haasa'uu hin danda'u. Nama arrabsuu jechuun injifatamuu Yesuus hin ganeedha la. Nadagai ani sobda taanaan si faanaa haasa'uu hin danda'u. Namichi tokko waan jedhe dhageettee ergamaa waaqayyo ta'uu amanaa jedhu. Nadagai. Dullaa wallaaltota arraba jedhe hayyichi tokko dhiyoo kana dhageesse dullaa wallaaltota arrabaa jedhe amma ati abdii si arrabsutti hin jiru ati amma abdii arrabsu jirta nama arrabsuun cubbumoo cubbuu miti nama arrabsuun cubbuudha bari yakka kanaafuu waaqayyo si yaadisu. Baadagay arrabsuu miti kun akka jedhe Yesuus nama lafarratti anaan nagane nageessa waaqarratti illee ani isaan gana jedhe. Alhamdulillah bakka caalaatu gante marree Yesuus addunyaadhaaf ergame ka jedhu hin jiru kun ganuudha. Lakk akkas miti nadagai. No. Amma ko ati nadagai ka. Da'u maal si dhagaa abboo? Amma ko abboo caala maal taate kaata? Imbeetu. Nadagai ka imbeetu. Sigale amma ko macaafan beetu maal laa deebisuu dadhabde beektaan Yesuus Israa'el duwwaadhaaf ergame ergamaa ta'uu isaatti nan amanaa jette. Yesuus garuu maaliif akka hin ergame naa deebisuu hin danda'u. Akka itti injifatamte argitee nama Yesuus hin gane jette. Namni Yesuus hin gane eenyu jennaan Yesuus kan ergameef Israa'el qofaafi jedhee dubbatee jira. Kanaafuu ati dhaggeeffadhu ragaa dhabdee kanaafuu Yesuus hin gante jirta jechuudha. Amma kottu si baay'ee si tokkasuu hin danda'an si galee si hin barbaanne si himu. Luqaasii Sigale amma taksiisin hin jaallanne tokko baay'ee ko dubbachuu hin danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 wangeela 14 lakkoofsa 6 kaasee si dubbisuu hin danda'a. Ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 16 garuu eenyuuf akka ergame naan deebisne sigale. Ergamaa Israa'eliif ergame. Amma ko sila naakastetta warra kanallee jedhe Yesuus jette amma naamusa mana kanallee balleessaarta dhagee caala warra akka keessan karaarraa badanii listen me carefully caala amma naamusni badeera karaatti deebi naamusni badeera Yesuus illee wacaan jedhu iyyalleen jedhu Yesuus hin kabajaa fi hordofta taanaan ati Yesuus addunyaadhaaf ergame jette asuma deebitee abdii arrabsuu jalqabde. Cubbumaadha nama akkasiiti nama gantuudha jettee arrabsitee. Namni Yesuus Kiristoos addunyaadhaaf ergame jedhe Yesuus hin ganee jira isatu gantuudha malee gantuun nama biraati miti beeki kun dogongora keeti tokkoffaa. No. Xaara na dhagaye waan lama na gaafatte deebii sirrii hin arganne sirra isa darbuun barbaanne. Tiksii ko baay'ee si kenneera si galee si kennuus danda'a rakkina tiksii hin qabu waan ta'eef. Nootti korra tiksii meeqa si kennuu danda'a. Garuu waan dhugaa tokko irratti akka nama afaan beekutti waa tokko irratti walii galuu dandeenya. Yesuusii warra karaarraa badaniif hin ergame jetteetta Maatewos keessaa naat akkas teetta. Maal jechuudha siin jedheennaan deebii gahaa naan kennine ati. Sigalee deebii gahaa achuma isuma kan eenyuuf ergame isa kan jedhuuf deebii gahaa sirraan argan. Waa'ee ergamaa akkasitu kaase jalqaba isaa ergamaa ta'uu isaatti namana kan jette eeyyee ergamaa ta'uu isaatti namanaa naan jette eenyuuf ergame jennaan immoo isa Yesuus Kiristoos
Israa'elootaaf hin ergame jedhu. Isa duwwaa fudhattee deemuu barbaadde. Si galee itti aansitee garuu wanta itti dubbachuu barbaadde. Dhiisi abdii. Dhiisi. Baazawwee Yesuus Kiristoos nama akka keetiif waan እንደዚህ አይደለም otoo dhugaa beektuu naaseen akka kanatti amma si faana Ustaasin deebisa. Ustaasin deebisa. Ni kababa wandime no maa baastan naa deebisi gaafficha koo naan deebisne beek amma koo afaan oromiffaa dhagaa irraa waan ta'eef deebisiiti naa dafaa deebisu eenyuuf ergamaa ta'uusatti nan amanaa jedhe garuu eenyuuf ergamee Ustaasin deebisa. Ustaasin deebisa. Buustaniirtu. Galee Gadi qaba. amma nama biraa afaan wajjin haasa'uu barbaadu amma isa duwwaa afaan wajjin haasa'uu barbaadu namni biraan isa wajjin haasa'uu amma teeksii kumaatamee meeqa miti garuu gaaffii isa na gaafatee isuma ofii isaa na gaafate naan deebisne waan ta'eef isuma Maatiyos sana naa dubbise isuma naaf akka inni naa deebisuun barbaada warra karaarraa badameef hin ergama jedhee akkasi. ايش تعال Isuma mee dhaqiitti isuma Maatiyos keessa na gaafatte san warra ergameef sana isuma irra deebiitti deebisaa naa deebisa. تعال انا قاهر تانا انا طاهري بر دفيرا اكاتشي دا وجي ناس ولا قبل ارجيرا باينت ولا بايت تجمد قالوا نما كان كي اكا كيتي كان ارغدي ودي مريتون كي انا بونس Yaa. Naboonsa maaliif tokkoffaa sabakiyya obboleessakiyya amantiinis garagara taanu dhuguma jirtu walitti himnee wal biraa deemna malee wanti ati kana naa qabadhu inni asiin jedhu hin jiru garuu dhugaa takkatti sitti himuu jira jechuudha. Dhageeffadhu ati amma wanti itti konnekshiiniin na baase abdiin nama Yesuus Kiristoos ganee naan jette. Yesuus Kiristoos ganuun maali? Fakkeenyaaf Matsaaf Qudusii keessatti Yesuus kan ergameef Israa'el qofaa fi ragaa sii dhiyeessee jira. Maatiyos Hongeelii boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti Iyyasuus kan ergameef ani warra akka hoolotii mana Israa'el keessaa baddee qofaa fi Iyyasuus kan ergameef Israa'el qofaa fi ati garuu Iyyasuus Kiristoos ani kan ergameef addunyaa hundaa fi Iyyasuus addunyaatiin dhageeffadhu kaa boleessoo waan taatee caala amma caala nan dallansiisin Iyyasuus kan caala si dallaneera. Dhageeffadhu bakki Iyyasuus Kiristoos addunyaaf ergame jedhu ragaa fidisiin jedhe. Bakki Iyyasuus afaan Oromoo kiyya siin galle moo caaliyyee maal taate? Maaliif naan galuu booko? Ayyee kun Yesuus wagaa teksii barbaadda. Kuno akkana jedha. Mee dhaqiitii. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'eliitii badan duwwaaf malee hin ergamne jedheen. Araatna xiqqoo goolabasanu araatna xiqqoo. Dan kanaafuu Yesuus eenyu qofa ergame jechaa jira Israa'el qofaaf jechaa jira. Dafii ati addunyaa dhagaa waliin jedhu fidii. 15 lakkoofsa meeqa dubbiste amma? 24 24 dubbiste. Waan takka shakkeen qaba. Deemna. Haragaa ga'eshi rakkeen hin jiru. Inni akkana jedha. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedheen. Ani Israa'el qofaaf ergame. Duwwaa jechuun only the children of Israel. Israa'el qofaaf jedhaa jira kun. Keeyyanni kun, macaafni kun, Maatiyos yoon akkas jedhee lafa sii kaa'e ati addunyaadhaaf ergame lakki alama hundaaf ergame naan jette. Arragaa addunyaadhaaf Israa'el qofaaf ergamu kun kana sii fide ati addunyaadhaaf ergame jette bakka Yesuus addunyaadhaaf itti ergame jedhu san dafii baasii natti agarsiisi dubbiin dhumate kana booda. Israa'elin ergameef addunyaa keessa hin jiranii. Addunyaa keessa jiraatanii fi addunyaa guutuu ta'uu hin danda'an. Oromoo fi Israa'el garagara. Yohaannis keessan si geessa. Afrikaa fi Eeshiyaan garagara. Erga xixiqqii barbaaddee mee Yohaannis dhaqiiti Yohaannisuma isa 14 yoo dhiisiiti addunyaaf akka inni ergame iyyuu isa mee dhaqiiti ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 naa baasi maal jechuudha?
Addunyaadhaaf ergame kan jedhu baasii agarsiisu. Wangeela Yohaannis beekatti. Abdiin as keessa jira. Wangeela Yohaannis itti deebina. Abdi. Yohaannis itti Baasifme. Addunyaadhaaf ergame kan jedhu naa baasta. Wangeela Yohaannis beekatti. Naa baasatu. Naa baasa. Yohaannis beeka jedhu. Yohaannis itti deebina. Ergamoota. Boqonnaa beeka jetteedha bar. 14. Itti deebina isa Yohaannis. Yohaannis isa Joon itti deebina. Ishi kam naa bani jettee kam sii bana ka addunyaadhaaf ergame. Ka Iyyesuus addunyaadhaaf ergame jedhu mee kam. Oika adeemsa qaba. Gaaffii adeemsa. Yaa Rabbi. Gaaffii adeemsa. Ergamoota 12 mee dhaqi dubbisi. Ani dhageenye waan ati jettee yoo takka. Ergamtoota 14 kami. Ergamtoota ishee ergamoota 14 mee. Ishee ergamtoota mee. Hojii ergamtoota 14. Laat 14 miti. 12 kunoo baasteetta. Dhiisi. Hojii ergamtoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12ffaa irratti Iyyesuus Kiristoos addunyaadhaaf ergame kan jedhu yoo jiraate alarra asii wal eeyi. Eeshi. Wa imma taraddu alayk. Inshallah. Lakkoofsa 12 dubbisi. Maa balleessite kunuus argeen ture. Hin balleessine. Mee dubbisi. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadha malee kan biraa tokkolleen hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilma namootaaf hin kennamne jedhe. Mee eessatti addunyaadhaaf ergame jedhe Yesuun dafi. Waaqa gadittiyyu ilmaan namaatiif kan ittiin fayyamu isa malee kennamne. Yesh maal goota kana jaalladha. Obboleessa addunyaadhaaf ergame jedhe. Waaqa gaditti. Obboleessa waa'een fayyinaa addunyaadhaaf ergame jechuu yoo taate. Waa'een fayyinaa addunyaadhaaf ergame jechuu yoo taate. Fayyinni Yesuus malee hin argamne samii gaditti hin kennamne. Baga argamu dhabe. Lilmee meeqa nama dira garuu? Macaafatti namantaa itti nama gaafatta yeroo kan itti namantaa kanoo. Addunyaadhaaf ergame kan jedhu meetii siin jedhee barani caala maal taatisi nama guddaa mi'ati maal? Addunyaa dhiisitela addunyaa gararraadhaan samii gaditti jechaa jira beeki. Samii gadi jechuun maal jechuudha? Maal jette? Samii gadi jechuun maal jechuudha? Samii gadi jechuun maal jechuudha? Jechi ergama jedhu of keessa jira amma jechuun wardiin takkettiin kan Iyyesuus ergama jedhu as keessa ni jira. Fayyisuudhaaf ergame jedha Lukaas boqonnaa tokko keessatti isin si keessaa dhalatu fayyisaa biyya lafaa ta'edha. Boobisika deebisika la kana marii. Kana dubbana. Amma sila. Abdi hojjinaa seeti. Abdiinis naaf abdi hojjinaa seeti. Abdi reefsadha. Amma ati Yesuus hin gamtee talaakunu. Yesuus hin ganuun kanuma jechuun Yesuus waan inni hin qabne isaatti maxxansitee irratti. Waan gootiseef Yesuus ka ergameef Israa'el qofaafi jedhe. Ati immoo lakki addunyaadhaaf ergame jettee ragaa dhabde jechuudha. Amma akkuma haasofnee bukkee darbine irraa isaa sii galee warra karaarraa badanii fedhala. Warra karaarraa badan jechuun Yesuus warra karaarraa badaniif ergame jechuun Yesuus karaa akka ta'e hin dubbata ofii isaayyuu. Mee abdiin tati jettu kun kana naaf adeemis. Mee naa deebisaa maal jechuudha? Caala nagaan siifa ta'u akkam? Naa deebisisuma san. Caalaa kun nagaan siifa ta'u akkam jirta? Nagaan jira. Akkam jirta nagaadhaa? Waalikuu salaam akkasiin jedhu barbaadde. Caalaa akkam nagaadhaa? Nagaa jechuun Kiristoosidha bakka nagaan siifa ta'u deematti fufi. Okay, wangeela maatii ositti namantamu namantu caalaa? Amaneera isa kana maannaan deebisne. Isuma kudha lamarra jiru sana naa deema. Obsi siin deebisa. Wangeela maatii ositti namantamu namantu? Maaliif naman ukkoon naan deebisne? Mee naa dubbisi mee ol duukaa dubbifanna macaafa kana naa dubbisi. Si'a tokko naa dubbisi. Naa dubbisi. Mee ka dubbifanna? Dubbisi kan kona iskiriinii koraa dubbisi. Anuma koraa dubbisi kottu. Laa kona dubbisi. Qoyla argeeffadhu maal nan baafadha? Walumaan dubbisaa deemna. Maaliif wangeela maatii os boqonnaa 15 lakkoofsa maaliif akka inni jedhes? No, maaliif miti amma wangeela maatii os boqonnaa 15 lakkoofsa 24 naa dubbisime ofii keedhaa naa dubbisi. Abdii dubbisnee kaafne? Ofii keenaa dubbisi. Dubbisnee kaafne nan barbaada. Wash. Ofii keenaa dubbisime. Si dubbisuun ofii koo? Lakki daggaa tokko na bilbila biisii na jalaa ta'eera. Siin dubbisa.
Garuu Caalaa gaafa gargaaruu maqaan dubbifamu lakki dandeessu. qoy lakki booko qoy walumaan haasofna gaadhaanu of danda'a. Tokkicha duwwaa na eega daqiiqaa hin taane Si macaafa dubbisuu fi godha. baafachuu. Si dubbisuu? Lakki abdii qoy taragagge hali ati amma ko maal jechuu barbaadde Yesuus Kiristoos warra karaarraa badanii fan ergame isa jedhu normaali Israa'eel tokko Akkas isaaf akkas qofaan ergame jedhu. Akkas qofaan Yesuus jedhu. warra karaarraa badan. Akkas qofaan No, no, jedhu. no. Akkasin jedhu. Akkasin jedhu. Qoy si baasuu hin jedha. Seeraan dubbisi. Abdii qoy ka taragaggeeka qoy isa macaafa irraa dubbisu tokkotu Daqiiqaa lama kadhattee deebitee laata? Daqiiqaa lama yeroo si laannuun kadhatta? Dafii malee hin turte. Yaa fuuraa galgaale. Bismillah. Caala hin badde achumaan. Bilbiltee gaafachuu dhattee caala. Isa dhaqe caala yaa rabbi yaa uummataa isa dhaqe caalan. Caala. Haadha caala miliquun ol kaadha caala. Haga sanatti ustaazonni Assalamu keenya alaikum ustaaza warahmatullahi Abbaa Caalii, ustaaz Xaalii, Abdii qoy Shaadaa, qoy Abdul Fattaa hundi keessanuu ibsaa. Assalaamu alaikum. abdii Okay. عليكم qoy السلام rakkoon ورحمة qabu. الله وبركاته. Bilbilatu biizina jala ta'ee jira. Rakkoon qaba taase si dubbisuuf hin jedhamu. Ansiin dubbisaa dhaggeeffadhu kaa. Ansiin dubbisaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Dubbis. Yeshi. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'el badan duwwaaf malee hin ergamne kan jedhu kuni jecha eenyuti? Caala. Dhaggeeffadhu gaasonni maardi. Hin dhaggeeffadhu jecha eenyuti yookiin jecha ergamootaa yookiin jecha Phaawulos jedhe yookiin jecha Phexros jedhe yookiin jecha raajotaa ta'e jecha eenyuti? Okay, isa kana barbaadde mee lakkoofsa ittaanu naa dubbise. Lakkoofsa Hin ittaanu. dubbisu. Kun jecha eenyuti? Dhaggeeffadhu. Kun jecha Maaliif eenyuti? Yesuustu jedhe beeki. Yesuustu jedhe waan jedheef qaba. Yesuus fakkeenyaan dubbachuu isaatti Dhiisati waan jedheef qabaa dhiisi. Waan jedheef qabaa dhiisi. Kun jecha eenyuti? Yesuustu jedhe fakkeenyaan jecha Jecha- beeki. Yesuus moo jecha ergamootaa moo jecha Phaawulos moo jecha Phexros moo jecha Musee moo jecha Yesuus dhaggeeffadhu. Warra akka hoolotaa Israa'el karaa irraa badanii jedha dhaggeeffadhu gaa. Isaan duwwaaf malee hin ergamne jedha. Isa kamiin fooyyessuu barbaanna ree? Eenyu Israa'el? Israa'el jechuun maal jechuudha? Meesiif caalchisa. Caala. Israa'el jechuun maal isiif? Israa'el jechuun. Israa'el jechuun Israa'el jechuun siif maal jechuudha? Siigalee Israa'el jechuun Qomoo 12. Israa'el jechuun eeyyee akkas sanyii Abiraamitti warra lakkaa'amanii. Qomoon 12 sun eenyudha? Naa lakkaa'uu dandeessaa? Warra qomoo 12 sana naa lakkaa'ime. Qomoo 12 sana naa lakkaa'uu dandeessaa? Maal siif lakkaa'u? Ay, tarii yoo keessa jiraanne, tarii yoo keessa jiraanne naa lakkaa'i. Hidda iseettu keessa jira amma abdi. Kottu, never. No. Dhaggeeffadhu. Qomoo 12 sana keessa naa lakkaa'i. Yoo nuyi Oromoon kun yookiin Itoophiyaan kun keessa jiraanne keessa of barbaannaati lakkaa'ime 12 sana sirraan barbaada. Yoo dhuguma wangeela dubbiste 12 sana nutti himi nu dubbisi. Qomoo 12 sana nutti himi. Oyi gaaffitti jarjarin la gaaffitti jijjiiran Yaaqoobitti lakkaa'amee jira siigalee Yaaqoobaatti har'aa kaatee Israa'el jedhamtaa jedhee tokko ittaansee qomoo 12 hiddi Yesuusiin Eenyusaan eenyudha? Eenyusaan 12 sun eenyu fa'i? Maaliif siin danda'u? 12 sana Israa'el erga hunda keenyaaf ergame erga ta'e 12 sana keessa of barbaaduun dirqama nama hundumaa waan ta'eef warra 12 sana natti midhuguma macaafa dubbistee taanaan. Ala abdi. Warra 12 sana Natti akkas mitiin siigalee gaaffii qaxxaamuraa kan gaafate. akkas miti qomoo 12 sana natti mi abbaa kiyya. Abiraam irraa ka'eetu gooftaa koo dhaggeeffadhu Abiraam Maal? Yaaqoob jedhetti fufa. Siigalee hiddi isaanii akkasidha la. Qomoon 12 Abiraam irraa ka'eeti abbaa kiyya. Maal kolfi taree maal laa deebiste fakkeenyaaf eeshi dhaggeeffadhu. Yaaqoob irraa kaasee Abiraam irraa kaasee qomoon 12 achi keessatti jira.
hidda sanyii daawwite dheetu itti fufa sii galee achi keessatti argama hiddi Yesuus iyyuu. Qomoon 12 Abrahaam irraa kaa caalchisa. Na dhaggeef Yaaqoob irraati. Yaaqoob har'aa kaastee iddoon inni uumama keessatti sii galee. Yaaqoob irraa qeelaqama qomoon 12. Yaaqoob. Oy hidda Abrahaam moo hidda Abrahaam miti? Hidda Abrahaam jirti. Hidda Abrahaam moo hidda Abrahaam miti? Okay, Abrahaam irraa qeelaqama. Yaaqoob Abrahaam irraa eenyurraa qeelaqama. Yaaqoob kan eenyuti? Yaaqoob kan eenyuti? Naahim. Waa'ee Yaaqoob kan eenyuti osoo hin taane kan eenyuu sii deebisa. Naa deebisi kakka Abrahaam irraa qeelaqama. Abrahaam irraa qeelaqama. Maal? Abrahaam irraa qeelaqama. Wallaggeeffadha Inni irraa kaastee isii galee inni seera uumamaa keessatti boqonnaa 28 keessatti maal jedhaa 28 keessatti ati irraa kaastee Israa'el malee hin jettoodhe Isaas keessatti hin dubbata inni qomoo 12 nutti lakkaa'ama. Isa si gaafachaa jiru. Dhaggeeffadhu caalaa keessatti dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Caalaa gargaaru. Naaf gargaartaa dhaggeeffadhuuf danda'u. Caalaa gargaaru biraazarree. Obsi birrii obsi mee birrii 1000 obsi. Caalaa ammati Israa'el qofaaf ergame irra jirra. Israa'el kun immoo qomoo idda intini 12 gosa 12 qabaa jetteetta. Gosa 12 sana keessa Itoophiyaa yookiin immoo Oromoon of barbaaduudhaa fi lakkoofnee bira ga'uu qabna. Eenyurraa kaa'annaan Abrahaam irraa jette. Iyyette Yaaqoob irraa jette eenyurraa kaa'annaan qomoo hidda Abrahaamitti lakkaa'ama malee Abrahaam irraa kaa'an jenne. Garuu dhaggeeffadhu. Tole. Wayi kana dhagaye. Abrahaami ilaa asumaan gadi Yaaqoob faa ilmaan Abrahaam ilma Isiyaaq miti. Isiyaaq irraa Abrahaam immoo abbaa isaa miti. Sii galee maal qabattaree Yaaqoob kan eenyuti? Meenaayin Yaaqoob kan eenyuti? Abdi mataan qabatiniiti. Yaaqoob kan eenyuti? Miti na deebise kan Yaaqoob kan eenyuti? Caalaa. No koi. Ayra koi. Isa wajjin naasaa waan ta'e. Lakkoofsa lama meeqatu jira? Koi xaara. Koi nambaasiniitiin afaan haasa'e. Naan deebisne na gaafate. Lakkoofsa lakkaawii tokko dura meeqatu jira? Akka xaara si faana haasaan jiru mamma koo dhiisteetta miti abdii faana haasaan jiru. Caaliyyee. Ilmaan Israa'el amma Yaaqoob ilmaan Israa'el Abrahaam irraa jalqabdee ati. Ilmaan Israa'el jechuun Yaaqoob ani ko gaaffin na gaafateef ko deebii kennaan jira beeki. Ilmaan Israa'el jechuun Yaaqoob kan eenyuutiin jedheen sii galee. Yaaqoob kan eenyuutis. Yaaqoob kan eenyuuti Naahim. Lakki ilmaan 12 sallaa akka isiin jedhee bar. Lakkaa achi kana ka madda isaanii yoo lakkoofne gaariidha. Abrahaam jettee lakkooftee ergasii Yaaqoob Yaaqoob jechuun kan Isiyaaq immoo kan Abrahaam akka jechuu kooti beeki sirreeffadhu. Oromoon keessa jirti. Oromoo keessa barbaadna yookaan Itoophiyaa keessa barbaadna. Amma waa'ee firaachuu garuu fayyinatu keessa jira sii galee. Fayyinatu keessaa bahe. Fayyinatu jira. Waa'ee Oromoo waa'ee sanyummaa dhiise ammatti. Waa'ee fayyinaa gaarra waan ta'eef. Abdii deebisi kan. Abdii deebisi. Jaala. Kanaafuu sanillee dhabde jedhe. Ilmaan Israa'el 12 sanillee nu laakka'uu dhabdee amma masaafuu. Isinni Yaaqoobiin jedhe Waaqayyotu itti mul'ate Waaqayyo wajjin gaafa dubbatan fakkaatee. Amma biraa deebina. Yesuus ka ergameef Israa'el qofaaf jedha. Ati addunyaadhaaf ergame ka jedhu miti siin jennaan. Kana hunda deemtee barammati. Kana hunda deemtee Israa'elii dhayxee Israa'el irrallee kuundoo achiin deemtee Faransaa dhayxee Faransaa Saawuz Afrikaa dhayxee achirraa Amaara deebitee amma Oromoo dhuftee amma waan siin jedhu. Xaaraa miti boleessa xaahirii maqaa kiyyallee dubbisuu dadhabdimu. Aarii qoy na dhaggeeka. Na dhaggeeka. Dhaggeeffadhu gaa. Abdiin maaf cufate ree? Amma nafaan haasoo jalqabeera miti maaf cufate? Maal barbaadee sirraa dhabee naa cufatee wanti biraa hin jiru dhee. Cufachuun na baasaa kanaafuu booddee qaallichi koo dhukkee ofirraa kaasaa dheetu. No kun sodaadha baasawee sodaadha. Amma maal jedhe beektaati? Sodaa katee ragaa fi jikaan midhafi. Abdul Fattah si dabarsa Abdul Fattah. Dhaggeeffadhu. Na dabarsuu miti. Abdul Fattah si dabarsa. Na dhaggeeka.
afaan oromootiin haasaa jirra nu ati gaaffii qonaan deebifne abdiin na deebisuu hin dandeenye. maqaa kiyyallee xahaaraa jedhee dubbisa xaahir jechuu dadhabe Iyyesuusin addunyaadhaaf ergame jedhe ragaa barbaade dhaloota isaa faa fidaa gaafa inni dhalate faa wajja duree fi lammaffoo isan gaafanne guyyaa Iyyesuus dhalate ka inni ergameef addunyaadhaaf bakki inni addunyaadhaaf itti ergame fidi jenneeni kan hunda deeme abdii bira dhaqee gamoota kudha lama maanaan gaaffii sirraa qaba maanaan deebifne gamoota boqonnaa afur lakkoofsa kudha lama maanaa deebisuu dadhabde istini gari Abdul Fattah hojjaa isaa addunyaarra darbee ko samii gaditti argame Yesuus sigalee samii gadittu ulfiin fayyinaa ayyee mee caala ayyee qoygaa dhaggeeffadhu na dhaga'iika ergaa nafaanaa osoo hin barbaanne ta'e abdiin isa afaanaa hin barbaanne waan ta'eef kunoo matoo birrii isa wajjin haasaa gatakka maaliif amma nam tokko nafaanaa haasa'e gaariidha xaahariin naa deebisuu dadhabee abdiitti dabarse abdiin naa deebisuu hin dandeenye sirumayyuu hiddi Israa'elii waa'ee dadhabinsaa dhiisii akkanaan haasa'ime waa'ee dadhabinsaa dhiis Yesuus Kiristoos yeroo an Israa'el qofaaf ergamee jedhe nu sobee dhugaa dubbate. Israa'el qofaaf hin jenne warra karaarraa badaniif hin ergameedhe. No Israa'el qofaaf jedhe. Na gaafate gaaffiin na xaahiriyyuu naan deebifne maaliif dhufte ati? Xaahiriyyuu na deebisuu hin dandeenyeem kana. Yesuus nu sobee moo dhugaa dubbate yeroo Israa'el qofaaf ergame ani hattan barattoota 12 illee yeroo erguu gara warra Israa'elotaa qofa goraa malee gara biraan godhinaa je'eeniin gara saba waaqayyoo warra ta'anii gara warra Israa'elotaa qofa goraa je'een ammallee hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti Yesuus Kiristoos waaqayyo wanti kaasee saba Israa'el qofaafii jedhe yeroo macaafni saba Israa'el qofaaf kaase jedhu macaafni nu sobee ammas yeroo Yesuus Kiristoos an Israa'elota qofaaf ergame jedhe nu sobee abdu qoy taragagge haasaan dubbiin galcha qabdiidha. Xahaayirirra gaaffiin gaafadhe deebii hin argan tokko. Waa'ee xaahiriidhis. Amma haasaan. Dhiisi kaan ifaanitti qabne. Abdiirra gaaffiin gaafadhe deebii gaafa hin argan. Rajeessa. Bagan arganne ayyaashu amma na waliin haasa'e. Nama dhaggeeffadhu ka no. Yesuus Israa'elota qofaaf ergamee yeroo jedhu kuno matoo birriidha kenni ka erga akka steppiidhaan gaafi deebiinaan deebisne erga deebiinaan deebisne attamitti afuma intinaat innuu naan deebifne xahaar naan deebifne abdiin naan deebifne maal godhata naan deebifne Abdul Fattah naan deebifne jedha matoo birrii faanaase matoo birrii faanaase anus yaala qaanfadhe anus yaala qaanfadhe warri kiristaanota akkas yaala jedhan agamsi qaanfatanii ati of tilmaamuu dandeessu ilmaan Israa'el 12 nu laakkee jennaan Abrahaam jettee achirraa gaafa lakkoofte gaafuma san of duuba deebite jedhe namni Abrahaam kan eenyuuti Israa'eliin nu himi jennaan Abrahaam hin faanu laakka'e akkamitti Yesuus Israa'eliif ergamu zaahiruma kana kallattiidhaan kan Yesuus dubbate nu mormu jira. Kanaafuu ati faallaa Yesuus deemu jirta obboleessa kasiin jedhan. Yesuus Israa'el ergamee fi warra akka hoolota mana Israa'el keessaa badde qofaaf ergame jedha. Ati hoolota Israa'el ati hoolaa Israa'el jedha bara amma karaa gabaabaa ati hoolaa Israa'el moo hoolaa Israa'eliiti miti. Hoolota jechuun dhaggeeffatta. Hoolota jechuun warra ila hoolotatti fakkeeffama. Yesuus Kiristoos iyyuu hoolaatti fakkeeffama sii galee. Hoolaa jechuun hoolaa Israa'eliiti tivitii siin jedhee barate. Hoolaa mudaa hin qabneedha. Yesuus hoolaa jedhame. Ergameef illee hoolota ergameedha. Kanaafuu ati hoolaa tame. Hoolota Yohaannis keessa dubbifamu. Hoolichi garuu qalamuunsaa anaaf si fayyisuuf sii galee. Hoolichi qalamuunsaa. Hoolichi hoolichaa mudaa hin qabu jedha lama caaf. Matoo birrii wajjin haasa'e naan deebifne waan ta'eef. Ishi ati Iyyesuus hoolaa Waaqayyoo jedhame ammallee hoolota Israa'el kararraa baddeef ergame jedhe ati hoolaa Israa'el saniif hoolaa tameeti. Ati hoolaa tamidha fi naa deebisi qaama reeftana si wajjin haasanaan hin jenne amma immoo maaliif deebitee waakkatte amma maaliif baqatte hin ta'u gasinni isa caala. Hey, tartiiba eegaa seera eegaa maanni waci.
Wagash. Seera eegaa namni tokko nama tokko wajjin hin haasaa taragaagaa waan tapha wayii gootanii waan tapha gootanii. Mitika gaafa deebii sirrii dhabdu normaali gaafa akkasiin normaali haasaa biraa keessa galtanii maalarra fiti durii wajjin haasaa turre waan ta'eef. Ani normaali wanta ammatti dubbatamaa jirtu kana sawaayii hidda Israa'el jedhu kana macaafa lakuna bilbila biisiina jala ta'ee jira si galee la chaarjerii irra kaa'ee jira jalaa cufee jechuudha. Si dubbisuu dadhabee miti Isiyaas keessa jira gooftaa. Gaafa manfas qudduusii si deeggare bakka dhuftee naabanta jedhe har'a si gargaaraa jiru na fakkaate manfas qudduus illee garaa si jabaata. Naandee wanne kataahir. Caala. Dhimma ittiin falmuu qabdu dhimma sanyii Israa'el dhimma qomoo Israa'el 12 miti dhimma Yesuus gooftummaa isaa beekuuti kan itti lallabaa jiru. Laay mee obsi Ati immoo laay Baza waa'ee caalaan joojjii hundi keessaan jaanjoftanii baatu asirraa beeka. Ayyee goobazii kennaati rakkoo miti. Hundi keessan otoo natti ol furtanii hin danda'an. Hundaansi miti sheekiin keessan meeqa dadhabisa. Isa dhiisi. Alhamdulillah. Dubbi amma otoo iyyuu baatu. Namni hundi ragaa si yaa ba'u. Amma miyuutu godhu miyuutu godhu. Miyuutu godhu caala. Matoo birrii gaafadhu. Matoo birrii gaafadhu. Ishi amma miyuutu godhu kanaafuu amma dabaree ofirraa dabarsitee jirta. Cufa miyuutu godhu amma ayyee namaa dabarsinaafi. Ayyee gaarii.